Hashama harka fuunee akkam jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota chaayinaalii kootii nagaa keessanii fayyaa keessanii baga nagaa taatanii yeroo jalqabaatiif gara chaayinaalii kootiitti warri dhuftan subscribe gochuun dagatina akkasumas immoo mallattoo bilbilaa saanduqaatii akka yeroo gabaabaatti yookiin immoo daddafe viidiyoon koo siif bira ga'u gochuun dandeessan jechuudha. Sinan jaalladha jaalattanii waan chaayinaalii koo hordoftaniif jechaadha. Har'a maal haasofna wajjiniini yeroo baay'ee jechuudha gaafii keessan na gaafatanii baay'een keessan gaafii keenya daddaftee nuuf hin deebistu naan jettanii jirtanii sababni isaa jechuudha mallattoo bilbilaa hin tuqxan taanaan viidiyoon guyyaa 3 guyyaa 4 booddee isin bira ga'uu danda'a. Kanaafuu mallattoon bilbilaa kun isin fayyada anallee hin fayyada kanaafuu gad tuquu hin dagatina jechaadha. Har'a jechuudha kana nan qabadhee isinii dhiyaadhe durbummaa maalii dhiironni maaliif durbummaa jaallatu kan jedhu wajjin haasofna jechaadha. Baay'een keessan waa'ee durbummaa yeroo haasa'u aaruu dandeessanii silloolchiisuu danda'a garuu kun safuu miti jechaadha. Maaliif namni tokko waan qabu beekuu qaba. Waan qabu immoo kabajachuu yookiin immoo kunuunfachuu qaba jechaadha. Kanaafuu namoonni baay'een bara kana keessa durbummaan hin jiru dhiironni baay'een jechuudha akkasitti haasa'aa jiru. Akkasumas immoo dhuguma amma ta'e tokko dhugaadha haasofni isaanii kun jechuudha. Maaliif dhugaadha haasofni isaanii kun maaliif baay'een shamarran baay'een jechuudha cidha dura yookiin immoo gaa'ela dura walqunnamtii isaanii gaggeessanii dhiirota wajjiniin yookiin boyfriendiif girlfriendii taphatanii alatti jechaadha. Osoo cidha keessa seeniin osoo gaa'ela keessa seeniin durbummaa kabajaa qabasan ofirraa balleessuu danda'an jechaadha. Kanaafuu shamarree takka maal ishee fayyada durbummaa yoo qabaatte akkasumas immoo dhiironni maalifiin itti gammaduu shamarree durbummaa qabdu takka yoo argate kan jedhu waliin ilaalla jechaadha. Dursa irratti durbummaa maaliidhaan bada? Durbummaan inni tokkoffaa walqunnamtii saalatiin baduu danda'a. Akka saayinsiin jedhutti garuu shamarreen durbummaa qabdu takka ba'aa ulfaataa tokko yoo olkaaste yookaan immoo yeroo laguun ishee itti dhufu akkasumas immoo waan baay'eedhaan garuu waan 3 moo 4 hin bada jechaa jiru. Garuu akka uumamaa waaqayyootti yookiin immoo akka namoonni baay'een itti amananitti jechaadha. Shamarreen takka yeroo walqunnamtii dhiira wajjin raawwatte durbummaan ishee irraa deema. Waa'ee kanaa taasisuuf waa'ee saayinsii dhisnee jechaadha. Dursarratti waan tokko fakkeenyaaf gara amantaatti yeroo deemnu shamarreen takka osoo hin heerumin yookiin immoo osoo cidha isheen gaggeeffatiin gaa'ilaan alatti durbummaa ishii kana namuma ta'e wajjiniin balleessiti taanaan gara amantiitiin fudhataman qaba. Amantiin kana hin deeggaru jechaadha. Amantiin musliimaatis taanaan amantiin kiristaanaatis taanaan kana kan deeggaru hin jiru jechaadha. Garuu akka namummaa keenyatti yookiin nama taane osoo amantii garanatti fidinii akkuma nama yaadutti iyyuu jechuudha. Normaalii nama yaada normaalii qabu jechuudha. Durbummaan kun shamarreen takka yoo durbummaa qabaatte konfiidansiis qabdi jechaadha. Garuu shamarreen durbummaa hin qabne hundumti konfiidansii hin qabdu jechuu kiyyaa miti akkanatti yeroo ilaaltan jechuudha. Maaliif shamarreen takka durbummaa yoo qabaatte dhiira biraatiin waliin beektu jechaadha. Dhiira tokko wajjiniin waliin beektu yookiin immoo akkuma uumamte akka waaqayyo ishee uumetti jirti jechaadha. Kanaafuu abbaan manaatti yeroo isheen heerumte abbaan manaa ishee sun ishee kabajaa ishee jaallata jechaadha. Kanaafuu shamarreen takka osoo hin heerumin osoo cidhan gaggeeffatiin akkasumatti nama tokko wajjiniin yookiin immoo hiriyaa ishee tokko wajjiniin walqunnamtii saalaa goote yoo durbummaan ishee kun irraa deeme jechaadha. Dubartii kana ofitti amanamummaan ittiin dhaga'amu akka waan tokko irraa hir'ateetti itti dhaga'ama jechaadha. Fakkeenyaaf namoonni tokko yoo shamarreen gudeedamte takka jechaadha. Shamarreen takka dhiira ishee gudeesse sanitti murtee guddaatu itti murame jechuudha. Gara mana hidhaatti yookiin immoo afaan Oromootiin jedhama. Mana sirreessaatti immoo akkas maaliif kana ta'e
akka salphaatittu akka namaatittu akka osoo amantii keessa yoo hin seesisin akka nama tokkootti yaadnee yoo ilaallu wanti kuni gatii qaba jechaadha. Yookiin immoo qaaliidha jechaadha durbummaan dubartiidhaaf. Maaliif tokkoffaa irratti hin deebi'u. Haala tokko durbummaan tokko bade taanaan hin deebi'u jechuudha. Daqiiqa 5tti saabaduu, sa'aatii tokkottis, guyyaa lamattis akkamittiyyuu yaabadu erga badee booddee hin deebi'u. Kanaafuu shamarreen durbummaa qabdu takka durbummaa ishee kana kunuunsuu qabdi jechaadha. Namuma argite wajjiniin taphattee yookiin immoo namuma argite wajjiniin walqunnamtii saalaa raawwattee too durbummaa kana gadhiisuu yookiin balleessuu hin qabdu jechaadha. Maaliif tokkoffaa irratti konfiidensiin ishii guutumaan guututti itti dhaga'ama jechuudha. Dubartii yookiin immoo shamarree durbummaa qabdutti jechaadha. Inni lammaffaan abbaan manaa ishee biraa jaalala guddaa argatti. Kanaafuu dubartiin takka osoo hin heerumin, osoo cidha keessan galin, osoo gaa'ela keessan galin haalumatti taphattee durbummaa ishee balleessuu hin qabdu jechaadha. Inni lammataa immoo dhiironni maaliif shamarree durbummaa qabdu jaalatu? Yookaan immoo haadha manaa isaanii yeroo fuudhan, yeroo gaa'ela gaggeessan, dubartiin isaan fuudhan sun durbummaa yoo qabaatte maaliif gammadu? Maaliif durbummaa ishee kana jaalatu? Waan tokko qofa. Wanti biraa wanti tokko hin jiru jechuudha. Inni tokkoffaan maaliif akka ta'e beektan? Dubartiin sun isaan ala dhiira biraa hin beektu jechaadha. Kanu waan biraa hin jiru. Maaliif gammachuu guddaatu itti dhaga'ama? Gammachuun sun waan biraa wanta garagaraa yookiin faayidaa garagaraa qabaa miti. Maaliif dubartiin kun isaan ala yookiin abbaa manaa isheetiin ala dhiira biraan beektu jechaadha. Kanaafuu inni immoo jaalala guddaa, kabajaa guddaa itti dhaga'ama jechuudha. Isheedhaaf qabasi hin kennaafis. Yeroo baay'ee jechuudha. Keessattuu yeroo duraan jechuudha. Obboleewwan keessan ta'uu danda'a, maatii keessan ta'uu danda'a, mee yaadadha. Dubartiin takka yeroo durbummaa qabaattu cidharrattu beekuu dandeessan jechuudha. Warroonni cidha sanirratti argaman illee hin gammadu jechaadha. Yeroo isheen durbummaa qabdi jedhamee barame baay'ee tokko gammadu. Abbaan manaa ishee baay'ee gammada, maatiin ishee baay'ee gammadu, maatiin isaallee maatii isheetiif kabajaa guddaa kennuu, jaalala guddaa itti argisiisu jechuudha. Maqaa isheellee maqaa jaalatamaa ta'e baasuuf jechaadha. Naannoo keessa Oromoo hundumatti, naannoo Oromiyaa, naannoo Oromiyaa hundumatti haadaan akkanaa kun jiraachuu danda'a. Kanaafuu abbaan manaa ishee baay'ee akka waan inni carraa qabeessa ta'eetitti itti dhaga'ama jechuudha. Dubartii durbummaa qabdu kana yeroo argatu jechaadha. Yeroo baay'ee keessatti mee ilaalaa dubartii durbummaa qabne takka yeroo fuudhe keessattuu seeraan jaarsa ergee waa baay'ee keessa darbee yeroo ishee fuudhu dubartiin sun durbummaa hin qabdu taanaan baay'ee gaddu, baay'ee aaru. Osoo cidha saniyyuu darbanii jireenya isaanii yeroo jalqaban jireenya isaanii keessatti waliin amanuun dubartiin tun durba hin taane yookiin durbummaan qabdu yoo ta'e dhiirri kun isheen amanu jechaadha. Baay'ee aara. Yeroo baay'ee wal loluu danda'u. Kanaafuu gaa'elli hundumti gammachuu qaba jechuu miti jechaadha. Yeroo baay'ee fakkeenyaaf dubartii takka dhiira biraa tokko wajjiniin turtee dhiira biraatitti yeroo heerumtu arguu dandeessan. Naannoo keessan jiraachuu danda'a, garuu maatii keessan keessallee jiraachuu danda'a. Dubartii durbummaa hin qabne heerumtee yeroo isheen abbaa manaa ishee wajjiniin jireenya gaggeessuu dandeessi. Garuu gammachuu qaban jechuu miti jechaadha. Baay'ee tokko meebii gara parsantii 85 olii ta'uu danda'a. Abbaan manaa haadha manaa durbummaa qabdu yeroo argate baay'ee tokko itti gammada, jireenyi isaaniitillee kan bareeduu fi kabajaa guddaa, amantee guddaa kan qabu ta'a jechaadha. Innaa kana fakkaata shamarran durbummaa keessan kabajaa please. Durbummaa keessan akkasumatti alatti gaadanyaa keessaniif akkasumatti namni kamiyyuu haamilee walqunnamtii saalaa raawwachuu itti dhufuu danda'a miti. Kunis homaa sobaa miti please. Untiniin jedhina
safuudha wanti haasa'aa jirtu naan hin jedhinaati. Fedhii foonii qabaachuu danda'a namni kamiyyuu. Garuu wanta daqiiqa xiqqoo keessatti darbuuf jettanii jireenya keessan isa boruu hin balleessinaa jechaadha. Kanaafuu durbummaa keessan kabajaadhaa teessisa abbaa manaa keessaniif ka'a isiniin jedha. Dhiironni baay'ee tokko gammachuun itti dhaga'ama akka waan ofii isaatiif iddilanyaa yookiin immoo nama carra qabeessa waan ta'e itti fakkaata jechaadha. Yeroo dubartii durbummaa qabdu argatu dhiirri tokko. Kanaafuu abbaa manaa keessanii durbummaa keessan kaa'aa isiniin jedha shamarranii. Viidiyoon kiyya irraa qabadhee isiniif dhiyaate kana fakkaata. Viidiyoo kiyya kana yeroo jaalattan hiriyoota keessaniif sheerii godhaa, sabskiraayib gochuun dagatinaa, akkasumas mallattoo biraa kun dagatinaa. Isinan jaaladha, isinan kabaja. Torbee gaarii isiniif hawwa. Ciao.